akkam jirtu fayyaa keessanii ani Dr. Yoon Bashaanaati gidduutti sin jalaa badeen ture yeroo muraasaa fi amma garuu deebi'eera xiqqoo gidduutti hojiitiin biisii ta'een ture har'aa waan bareedduu wayii qabadhee isiniif dhiyaadheera innis namoonni hedduun waa'ee post piil irratti gaaffii qabu keessumattuu dubartoonni post piilii fayyadamanii gaaffii hedduu qabu. Isa kanarratti wantoota afur qabxii afurii dogoggora hawaasa keessatti haasa'amuu fi akkasumas namoonni qoricha kana fayyadaman waa'ee kana hin beekan isan qabxii afur isinitti hima. Warri agarraatti maatii keenyatti hin dabalamne subscribe gochuun maatii keenyatti hidhamaan affeerraa keenya akkasumas share gochuun hiriyoota keessan bira akka dhaqqabu taasisaa like gochuun jalqabaa maaliif akka jaallattan waan beekuuf viidiyoo kana like gochuun jalqabaa akkasumas immoo wantoota gaaffii isinirratti ta'u comment irratti nuuf barreessaa keessaaf illee nuti immoo isiniif deebisuu ni yaalla jechuudha. Inni tokkoffaanii dogoggorri hawaasa keessa jiru maalidha? Waa'ee post piilii irratti post piiliin akka 100% yookaan immoo 100% akka effektiivii ta'etti yeroo haasa'amu jira jechuudha. Post piiliin persentii 100 ulfa ittisuu hin danda'u. Yoo yerooti akkaataa sirriitti fudhattanii haga persentii 95-98 effektiivii ta'uu danda'a. Garuu persentii 100 ulfa hin ittisu jechuudha. Inni lammaffaan immoo post piilii irratti yeroo hedduu namoonni waan dogoggoranii sa'aatii 72 keessatti akka fudhatamutti ni beekama sirriidha. Sa'aatii 72 keessatti ni kennama. Ibi yeroo tokko immoo safe side irra ta'uuf hamma ittisu jedhameellee guyyaa 5 keessatti yeroo kennamullee jira jechuudha. Garuu waan isin hubachuu qabdanii sa'aatii 72 keessatti haa kennamu malee qorichi kuni sa'aatiin isaa hammuma deemee dandeettiin ulfa ittisuusaa gad bu'aa deema. Kana jechuun dubartiin tokko akkuma walquunnamtii saalaa gootee sa'aatii 2 keessatti yoo fudhattee fi walquunnamtii saalaa erga gootee sa'aatii 72 irratti yoo fudhatte yookaan guyyaa 2 booda yoo fudhatte carraan ittisuusaa gadi bu'aa jechuudha. Kanaafuu carraan ittisuusaa haga persentii 75tti gad bu'uu danda'a jechuudha turtee fudhatte. Kanaaf dubartiin suni persentii 20-25 carraa ulfaa'uu qabdi jechuudha turtee yoo fudhatte. Kanaaf rikoomandii kan ta'u dubartiin sun walquunnamtii saalaa raawwattee sa'aatii 12 keessatti post piilii kana fudhachuu qabdi jechuudha. Sa'aatii 12 72 yoo eeguu baattan gaariidha. Sa'aatii 72 sababiin isaa hammuma turtanii fudhachaa deemtanii feel ta'uusaa carraan feel ta'uusaa yookaan immoo carraan ittisuu dadhabuusaa guddaa waan ta'uufi hin turinaa. Akkuma walquunnamtii saalaa raawwattanii sa'aatii 72 eeguu isaatii sa'aatii 12 keessatti fudhadhaa isiniin hin jedha. Inni gara biraan immoo saayid effektii isaati. Saayid effektii isaa yeroo hedduu fudhatu malee hin beekan. Saayid effektiin isaa inni tokkoffaan marsaa laguu jeequu danda'a. Marsaa laguu jeequu danda'a. Dubartoota hedduu irratti kan mudatu jechuudha. Marsaa laguu tursuu danda'a. Yeroo baay'ee dubartoonni post piilii kana fudhatanii marsaa laguu isaanii yeroo guyyaa 5 guyyaa 6 dabarsu dhiphatanii dhufu gara kiliinikaa yookaan gara hospitaalaa dhufu akka ulfataniitti yaadanii jechuudha. Garuu yeroo tokko saayid effektii isaa tursuu danda'a. Garuu immoo saayid effektii isaa turseettanis turuun qabdan marsaa laguun keessan yoo dabarse testi gochuu qabdu qorannoo ulfaa gochuu qabdu. Yeroo tokko marsaa laguun dheeressaa akkasumas dafee akka dhufu akka jeeqamus gochuu danda'a. Yeroo isaa eegee akka hin dhufne gochuu danda'a. Akkaataa dhiiguu isaa jijjiiruu danda'a. Mata dhukkubbii xiqqoos ol jechuu ol deebisuu wantoota kanallee qabaachuu danda'a jechuudha. Akkuma fudhannee kanaaf garuu marsaa laguu irratti yeroo hedduu kan inni saayid effektii qabuu fi dubartoota hedduu irratti akka isaan dhiphatan kan isaan taasisu jechuudha. Kanaaf saayid effektii isaallee beekuu qabdu jechuudha. Erga fudhattanii maal tokko uumamuu qabu beekuu qabdu jechuudha. Dubartiin tokko walquunnamtii saalaa qabaattee akkasumas immoo post piilii fudhattee yoo marsaa laguu ishii dabarsee jalqaba qorannoo ulfaa gochuu qabdi. Qorannoo ulfaa sun yoo negeetiiva ta'e yoo marsaa laguu ishii baay'ee tura ta'e hakiima faana diskees gootee yookaan mari'attee qoricha shaaf ta'u yookaan qoricha marsaa laguu ishii sirreessu kennamaaf jechuudha. Kanaaf waa'ee post piilii kana toon beekin
post piilii hin fayyadamina. Yeroo hedduu immoo post piiliin dogoggorri inni biraan immoo post piiliin emergency contraceptive dha malee regulaarii akka fudhattan hin gorfamu jechuudha. Kanaaf utoo isinitti yaadiin akka tasaa yoo wal quunnamtii saalaa qabaattan ulfi akka hin uumamneef mala fayyadamuudha malee irra deddeebiidhaan akka fayyadamnuuf hin gorfamu jechuudha. Dubartoonni irra deddeebiidhaan fayyadamtanii yoo mala ittisa ulfaa biraa fayyadamtanii gaariidha jechuudha. Waan dhaggeeffattaniif galatooma. Kan sinfaana ture Dooktar Yoon Bashaanaati. Yeroo gaarii qabaadhaa.